Aini basauli. Aini. Namni tak isa dafaruu danda'u kana booda. Amma booda ammatiin dafaruu. Seera qabeessa mangistii dhabaa. Sababii gadaa kana nama kan Kan rukutu saalee ture. Ammatiin kana booda namni tokko si dafaruu danda'a. Takka dannasu qaba. Waajib katani. Leenyuu kan nama namni illee. Maasa aku tak pernah beku. Allahu Akbar. Baba juga. Madini tunu keessa jira. Nu bichaan haasofnee sheeka keenya yoo asitti bira tarre namni illee nu taasisa. Baabitti na ayyamtee bire. Nama barsuu qaba amma. Barsiisaa kitaaba nama boru gara Itoophiyaa nurraa deeman qabna. Anillee amma kabaja namni naa kenne kana silaa hin kennu akka jaalalaati. Amma barsiisaa kennaa. Barsiisaa Habibiif. Barsiisaa Habibiif dabarsa. Maashaallah maashaallah. Maashaallah hedduu namatti tola. Nyaanni illee baay'eera jedhanii Shaamzaa fi Baabaa afaan tokko tokko beeksisallee dalaganii sanboota jiran. Shaamzaa dhibbadhaa rakkoon qabu. Bismillah, assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtoota. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. gammachuu biyya lama rabu sina qab. Amiin. gammachuu sina barbaadu. Amiin. Sina soqtu. Amiin. Sina argattu. Amiin. Ni akhiraa milkaa. Amiin. kummaa sini bagan. Amiin. haasisa sini irraa qab. Amiin. mudaa sin keessaa godaantu. Amiin. jinama hadhabam. Amiin. siiriidha godaantu. Amiin. jummaana godaantu. Amiin. wadhabuuf waa dhabuun haa deemtu. Amiin. obboleessi keenya Abdusalaam nama gaariidha. Nama gartee gadaa kilabiin amma dura leenjisee jechuudha waancaa akka fuudhu godhaa ture. Nama hayyuu nama gaariidha gaafa sana akka irraa namne jechuun asumaanuu Ahmadiin obboleessi keenya har'aa kaasee jechuudha. Aduddee lafee jira. Hindaanqoo lafee jira. Kanatti aansee obboleessi keenya Ahmad. miira badaatu natti dhagahama yeroon shamaraa arge. Ani immoo rabbi sodaadha jedhee nafuu isaa jedhaara waan ta'eef yeroo muraasa booda Ahmadiin hin fuusinaa mooraan. Baba. Ahmadiin ispoonsara ta'ee jira nyaata guutuu. Dhaggeeffadha. Gadaa nyaata danda'eeraami. Anillee akka eediriitti DJ kaamera everything. Jaartii bitaame. amma namni illee dhaabataa jira jedhu ergaa takka gabaabduu dabarfadhee anillee irraa baana. Walumaa galatti Abdusalaamin guyyaa har'aa walitti nu qabuu isaatiif guddaa galateeffachuu barbaada. Itti aansuudhaan taatee amma obboleessi keenya Ramadaan Faashin godhe kun waan jajjabeeffamuu qabu. Akkanumatti gandaan gosaan osoo waliin qoodiin akkaataa kanaan mucaa kana jajjabeessuu isaatti osoo hin dinqisiifanne bira hin taru galatoomisiin jedhe. Walumaa galatti waa baay'een dubbatamee jira. Guyyaa boruu du'a lamatu jira. Duuti tokko Ajmaan yoo ta'u Jarfitti geggeeffama asrii booda. Tokko immoo Shaarjaatti geggeeffama. Sa'aatiin wal fakkaataadha akkam akka goonummootu hin barre. Kana akkaatama jiruun wal qoonnee janaa'iza lamaanuu gaggeessinaa jechuudha. Inshallah. Kanaaf hundi keessanuu
Kam sakana يا بورو أسري الرت مشاور رباسي كان يوخنا ماكينة أجهزة warri laayivii irra jirtanis Asrii irratti. kanneen magaalaa jiraattonni Yuunaayitid Arab Imaaraat keessa jirtan kutaalee kamirraa yoo jiraattan janaa'iza gaggeessuun akka waan janaa'iza ofiitii guyyaa ofii tolfateetti lakkaa'ama waan ta'eef hundi keessanuu nurraa hin hafina koottaa janaa'iza kana waliin gaggeessinaa jechuun barbaada. Gama biraatiin Ustaaz Hamza Hashim bakka hundatti nu biraan hafu egaa adeemsi kee kun itti fufiinsa qabaatu kabajamaa ulfaadhaa isiniin jenna. عبد السلام يتعلم بقى يعني نركض أنا اللي تيجي مدة برضو تاسي بقى عبد السلام جاتون إذا كان جنا أرجع جرتني كوتشي غري غدا فوتبول كلا بيتي وقعد إيران أمة كان كيسا نبيك أبو يروجل كبادي كيسا نزي بتاجرا كنا أقولون كيا كافر بياك بسديدي أبايا مولي كيساتي akka biratti nu argamtanii gammachuu isaa kana waliin qoodannaadha. Amalli itti dabalatee waa eebba isaa irratti. Bakka kana dachane sa. Maal tuyaree bakka jiran ayi. Ayya na ko. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota keenya hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa sagantaa keenya goolabnee jirra. Ahmadiin illee gammachuu isaa qoodamnee jirra. Obboleessa keenya Abdusalaamiin illee guyyaa lama booda gaafa guyyaa 18 wanta jedhanii akkasuma ammoo warri Dubaay keessa jiraatan warri maal jedha Ramadan ati beeksisi asiifi warri namni irreecha kabaju Ana tuni na boka jiru. Gaafa guyyaa 18 irreechilee jira waan ta'eef ganama waan ta'eef gaafa guyyaa 18 warroonni irreecha deemu barbaadanii ganama obboroodha waan ta'eef hundi keessanuu hin hafina keessattuu achirraa yoo deebine ammoo gaafa qophii eebbaa kochii kennaati hundi nurraa hafina isin jedha mana kanneen foloo godha isin jaalannaa gammachuu Ahmadiin yaadda akkana godhe nu qabde Ahmadiin illee baay'ee gammadee gaafillee waan hundaafuu ispoonsariitti argamee jira warroonni itti heerumuu barbaadan ammoo keessaa dubbisaa isin jenna akkas uummata qashti affeeramtanii tan abaamoolii keessatti sa'aatii 9 yoo ta'u eebba kochii kennaa tokko namaan nurraa hafina isin jenna isin jaalanna gaa'is. warri alarraa jirtanillee Abdusalaam Boonaa Abdurrazaaq hundi keessanuu baga nagaa jiraatanii amma waa nyaatu ennaa kaafee keessa jirraa bakki itti argamnu hawwii kaafteeriyaadha. Galatooma ulfaadhaa nagaan nu tura kan facaafattan haa margu iji nagaa wal nu argu.